Adafati video kun argite sa'a 24 keessatti si jaaladhette commenti irra yoo nan barreessini jiruu kiyyaaf lubbuu kiyyalleen argitu kana booda jiruu kiyyaaf lubbuu kiyyalleen argitu kana booda yoo miree karuftiin ilaaltu ansif du'ee ruftiin ana waaltu yoo miree kayya gamal gaafachuu barbaade baate Adafati mee qoya fudhaddana citaara rabbi jedhi qoy mee rabbi jedhi qoy na furi mee dhiqoy si maaliif takka namni suuraa isii akkanatti asin baasne kaasi jaalanne qofa jedhaniin isaniifi lubbu ati barata hin baratamoo akkamiin barataadha moo barumsa keessa waan itti jettu ay ani fatoo bicha namni baasee sontaani onnee keessa ta'e wallahi argee bar jechuun kutaa waggaa meeqa tam tamaariidha kutaa 11 baradha kutaa 11 barumsi amma Itoophiyaa meeqa fixaa jiran 12 waggaa takka siyafi okay keessaa beelee naan hin baansiif jecha badan laala keessaan bayiniiti anka jedhu gara biyyaa gala jechuudhaaf milishaan bilaashaatti uddoo addanna balleessite akka hin gala rabbi jedha ka jedhu sila warri keessan na beeka maazariin faati na beekanii ara namni martinuu si beeka mee wallaa jedhe wallahi amma fakkeenyaaf hin fuudha minamina jettu maazariin mal sin jedhi ara sosi heerumtee naan jedhanii bara kan daa'ima ta'e argiteetiin jette bara haatee gallaltee haate tomaficha galee fi bar dubbiin lafee kiyya osoo amma haadha garii taate tana maal itti godhatta akka otan ta'e jedhaniini akkan daa'ima ta'e fuula kiyyarraa gallaltee argitee bar yaa rabbii والله أركب هذا ما جرى فيه أنا ما تسأل والله تكاجل في غيري isini qabi تكاجل كنا ها waan ofi hangaruu jaaladheen qabu simarraa jalqabe yeroo jalqabaatee fi dubartiin wal argitee beektaa lafee kiyya nan sobini rabbi jedhi jaalama dhugaasanii jedhi dhugama baasina kiyya koon qabu waan na dura balleessite wallaahi billaahi wama takka illee rankaa yadhu waan ofii wallahi wata I miss you too my mer maal jechuu barbaadeeti yaa rabbii kiyya an dhiironni oromootu wallahi onneen xiyyeetoon akka timaatimii taate argitaniiti na diigaa na biinxuu barbaadanii akkana hojjettamoo maal inni qoy an ka jedhu shisma dubartii wal argitee beektaa kana dura lafee kiyyaati wallahi wata akkas bakka sirruma jalqabaare jaalalayyuu wallahi yaa rabbii amma siin barumsa dhiisii biyyaa bahee jechuun hin barbaadu ana yoo biyya galeetiin jedhe milishaan na lafarraa na balleessitii naannoo ati jirtu san jirti milishaan ma jirti garuu baay'inaan hin jirtu hin jirti baay'inaan hin jirtu baay'inaan diqqoo guddoon qabdu bara waan jarattiin diqqoo guddoon qabdu rabbi jedhiiti hin jirti jedhe lubbuu bakka atillee baradhu jedhi atillee baradhu anillee amma inshaallah gara Ameerikaa adeemaa jira yeroo muraasa naafe du'aa seeraan naa godhi taani ammoo faazariidhaan maatii hundaan osoo wanna barsiifte hedduu natti tola suuraa kiyya dhossi ishii maaliif amma suuraa kiyya si harka arginaan akka nama laali
warra bosona jiru deeggaruutitti si adamsan. Maal mana munuu keessa jira mana keessa laxxafame. Lubbuu kiyya nageenya kan keetiif sirrii dhufaare. Mara umara konga wallahi waan siina la qaba man.